السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولي إسلاما أكسم أبولوتك يا كان كريستانا أشما هركفو دي جرجرتو هردفتو تزارا انترتيمنتي نموني چاينا لزارا انترتيمنتي داف هاروتاتا نوتي دبلما فاميلي كينيا تاا نمني ديما سنوسنتو نبرا دربيتي سينان سيغافتا جابسا يوتوبينكم كان كيساني كي يقوفو سنتاني اسم فايدا اسم غرغارا هما كفلتي سين كفلچيسو نموني درا فاميلي يتاتن اسين جالدا غلتو مولفادا سين جچو برباد غويا هرا مال حسودا دفي إما هدمتوتا سياساتي هنگا إجولين كن هدمتوتا سياساتي في إجولي مانا هدا سود عربية زران إما هدمتوتا سياسة أنا ما توكو لما منغدي لكي سات زراني دور سامي كان بيا كيسا هدامت نسني كان بيا آلاء الراها دبنو إجولي مانا هدا سود عربية كيساتي أكوما يسي ميديا irratti argoo jirtanii dararraa baay'ee fi achi keessatti tumamu mana fincaanii haala dhaqanii fayyadamanii dhabuu nyaata dhabuu fi huccuu dhabuu irraanii rakkoon ciccimaan ragahaa jira. Nama keessatti ijoollee rakkattoota faamilii isiigitii fi uf jijjiiruuf biyyaa baate har'a immoo ani lammummaa isaaniiyyuu hin beeku hojjechuutti jira. Abiyyiin maaliif jibbanii abiyyiin hojjetaa jira biyya bulchuutti jira namoota jedhutu jira. Abiyyiin keessan biyya bulchuun gaafa rakkataa biyya nama keessa baasee fi hidhamtoota siyaasaa kan biyya keessatti hidhe achi gadi lakkise haa ta'u kan biraa immoo gurguddaan inni muka dhaabu gaheen hanga biyya bulche keessatti wanti abiyyi hojjete yoo jiraate muka dhaabe kana achi hojii biraa hin argine. Oromoo ajjeese Haacaaluu ajjeese Jawaariin hidhe hayyoota hidhe kana malee hojii biraa hin argine yaa nama eeja nama rabbi guyyaa dukkana itti godhe yoo nama Oromoo ta'e abiyyiin deeggaruu qofa guyyaan dukkana itti ta'e iftiisiif dukkana taateedha. Kan biraa immoo Oromoota biyya keessaa ile wanti tokko isanii himu wanti harka keessanii baate kana harka keessanitti deeffachuuf aarsaa isin kafalchiisa. Abiyyiin jala fiffigdanii obboloota keessanii fi goota wayyaane jalaa isin baase. Jawaar Muhammad mana hidhaa keessatti obbo Baqqalaa Garbaa hayyoota qarree fi qeerroo maanguddoolee mana hidhaa keessa jira. Sana dhiiftanii dhiiga Haacaaluu ejjettanii namni abiyyi deeggartan dhiigni Haacaaluutii fi lafeen goototaa isin haa waraantu warra garaa fi tirraa fi hin bulu. Sabab sagalee ta'a. Namni kaleessallee namni ni dogongoraa ilma namaa ta'e kan hin dogongorre jiru dogongortanii yoo deeggartanii jirtan ta'e dammaqaa. Kai falmadhu mirga keetiif abbee lubbuu lama hin jirtu. Namicha kana ofirraa hanga kaaftanii hiree keessan murteeffattanitti haga hayyoota keessan mana hidhaatii baastanitti galtanii hin rafinaa. Hiree keessan murteeffadhaa. Hiree keessan murteeffadhaa. Gahee dandeessan baha hanga dandeessan waan bas dadhabdan tiraafi isiniif kennu irraa fudhadhaa warri bilisignaa deeggartan garuu obboloota keessan kan mana hidhaa jiru akka gadi lakkisu ijoollee kanaa fi sagalee ta'aa kanuma isiniin jechuu barbaada. Kan biraa waan guddaan itti ulfaatee sammuu kiyya boqonnaa na dhoowwee hedduu na yaaddisee dhimmoota kanneen deddeebi'ee dubbachuu baay'ee hin barbaanne maaliif akka waan dirqamna nurra kaawwameeti obboloota kiyyaa kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran jechuudha. Dhimmi isaanii dhimma ulfaataadha. Qorra kanaan rakkachuutti jiranii hangam takka qorri kun akkamitti akka ulfaatu ijoolleen biyya Arabaa jirtu argaa jirtanii. Maarree obboloota keessan kanaaf furmaata jiru yaa saba wal gahaa mari'adhaa adaraa keessan yaa saba wal cinaa dhaabbadhaa mari'adhaa adaraa keessan bakka jirtanitti maaltu godhama jedhamee marii keessa waa baay'eetu jira. Ijoolleen biyya biraa jirtan namoonni biyya biraa jirtan namoonni mootummoota biyya biraa dubbisuu dandeessan imbaasii walitti dhiyeenya qabdan dhimma kanarratti hojjedhaa. Dhimmi kun siyaasaa miti lubbuu namaa siyaasaatti daldaluun hin taatu kun immoo lubbuu namaa qaaliidha. Abiyyi garaan isaa hin qabu naasu duraa biyya keessattuu lubbuu namaatti taphataa bahe kun immoo homaa itti hin fakkaatu sababbiin isaa dhiigni namummaa keessa waan hin jirreefi namni Jawaarii namni lammaa gane namni Jawaarii hidhe nama jennee hin abdannu diinni keenya guddaan abiyyiidha. Kanaaf dhimma kanarratti hojjechuudha qabna. Jiraattonni biyya namaa jirtan mootummooleen biyya namaa jiru hundi dhimma kana gadi fageessee beekuudha qaba. Lubbuu namaa siyaasaadhaan daldaluuf akka inni asitti hidhe saba kamiifuu beeksisuudha qabdan. Addunyaan haa beektu hojii abiyyi duras argitee jirti. Akkuma addunyaan gaafa duraa banagaa jettee isa badhaaste san
badii isaa immoo abbaa badiiti jettee addunyaan beekuudha qabdi. Ammas namni waan tokko abiyyiin angoofitti waan hinaafa wayif abiyyi hojjataan jiru hojiirra hin jiru. Silaa nama rabbi jajjaamsa ijji hin banamtuuf nama rabbi guyyaan dukkana siin jedhe siif yoomuu dukkana. Abiyyi namummaa isaa osoo hin taane abiyyi hojii hojjataa hin jiru. Abiyyi hoomata akka hojjataa hin jiru. Wanti inni hojjatee yoo jiraate muka dhaabee nama ajjeesuu fi rakkataa biyya namaa keessa jiru. Lubbuu namaa abadan ittiin hin daldaltan mataa isinii gadi hin qabannu bakka kanatti jechuudha. Ittiin daldaluu hin dandeessan. Dhugaa isinii himuuf ittiin daldalu warra mallaqaan giddiin tumtanii hiitanii of deeggarsiiftan deeggarus inni dhugaa qabate dhugaa irratti du'aa jira. Baay'ee haasawuu hin barbaadu. Haasofni kunuu dheeratee jira. Namnis namaaf sagalee ta'uu dandeessanis ijoollee kanaaf sagalee ta'a. Rakkoo keessan kaboruu osoo ati ofii rakkattee sirra hin gahin har'aan tana jeela sirreeffadhu atis. Dhimmi kun boru sirra gaha. Har'aan irra hin geenye jettee hin dubbatin. Waan kana olii wanti an jedhus wanti an godhus hin jiru. Yaanni biraa jiraatu deddeebina.